Hamster Combat irraa website Hamster Combat irraa coinii weeroo funaannatan coinii keessan yoo guyyaa muraasa keessatti haala kamiin akka 100 yookaan miliyoonaan ga'uu dandeessan jechuudha. Haala kamiin akka isin speed isaa haala isin itti dabaltanii tap ofiin akka inni isin godhu haala itti gochuu dandeessanuu fi coinii baay'ee guyyaa xiqqoo keessa haala kamiin akka argachuu dandeessan. Namoonni baay'een gaa guyyaa muraasa keessatti coinii baay'ee argatu. Telegram irratti gaa website kana geessentanii Hamster Combat inni beekne jiru Telegram irraa akkasii namu kan dura akkaataa tajaajilamtoota isin agarsiisan ture. Haala kanaan tap gootu jammaru afgaa yookaan immoo coinii tirfii akka inni isin kennu barbaadan jechuudha. Coinii tirfii argachuu bukkee kaanii tuqxu bakka mallattoo xiyyaa agarsiisaa jiru kaa tuquudhaan keessan iseentu eega coinii keessan dhumee kee 2000 naa kenna fakkeenya 2000 kun eega dhumee keessa seenu hanga eega keessantanii asirra bakka kaanii tuqxu bakka mallattoo xiyyaa kaa tuquudhaan hanga yeroo ja'a era seenuudhaan amma laa asirraa fixeen ture tap godhee fixeen ture hammas 2000 naa dabalaa jechuudha. Haala kanaan hammallee bakka sanaattanii yeroo ja'a sinii kennaa guyyaa keessaa Esaati gidamee furkeessa yeroo jahaasni kenna jechuudha. Tap gochuudhaan hanga asirraa yeroo inni dhumate jechuudha. Kan jallaa kana yeroo inni 2000 isin kenne dhumate hammas bukkee isaa tuquudhaan keessanii seentu yeroo dhumate jechuudha. Hamma tap godhaa jira hanga inni dhaabatutti tap ni gootu jechuudha. Haala kanaan gaaratti isin gootara. Hammallee achira tuquudhaan keessa eegisentanii hamma yeroo kana yeroo isin keessentanu haala kanaan achira isin baasaa sekondii yeroo ta'u sekondii 60 isin gaafata firee isin kenna jechuudha. Hamma firee baasee jira. Hamma sirra dha'uudhaan gaa coinii keessan kan duraan achira 2000 dhumee ture 2000 xulsiin deesaa jechuudha speed isaa. Haala kanaan speed isaa isin dabaltanii yookaan immoo speed itti dabaluudhaan tap gochuudhaan gaa coinii baay'ee argachuu dandeessu jechuudha. Haala kanaan tap gootanii coinii keessan nama fakkeenyaaf achirraa 2000 dhuma 2000 kun eega dhume bakkuma ammaa boost bakka jiru tuquudhaan gaa haala kanaan tap ni gootu jechuudha. 2000 kun eega dhumee ka'ee bakka sana seenuudhaan gaa yeroo takka yookaan immoo sekondii 60 isin gaafata sekondii 60 eeggadhuudha. Hamma achirra seenu sekondii 60 eeggoonaan jira jechuudha. Sekondii 60 eeggachuudhaan argachuu dandeessu ganjallaa kaallee waa lama jira. Coinii bitachuudhaan saffisa akka tap ni godhu. Coinii qabdan gubbaarraa qannafattanillee saffisa tap keessanii yookaan immoo kan qubaan tuqxanu akka inni saffisaa isin dabalu gochuu dandeessu isin jira. Hamster Combat inni baay'ee ho'iin irraa funaannataa jira. Irraa funaanaati gurgurachuu dandeessu gara maallaqaatti illee jijjiirrachuu dandeessu jechuudha. Hammaaf itti haala kanaan coinii baay'ee argachuu dandeessu jechuudha. As keessa galuudhaan wantoota hedduu isiniif banama. As keessa seentaa waa baay'ee irraa argattu. Kanaafuu haala kanaan itti fayyadama warri beektanuu warri hin beeknu jiraattan akkaataa itti jalqabdan viidiyoo gadhiisin ture. Irra galaa haala kanaan itti fayyadama isiniin jedha. Viidiyoo kana namoota baay'ee bira akka ga'uuf laayikii tuquu hin dagatinaa isiniin jedha. Waan isinii galuu yoo jiraate immoo koomantii naa kaa'aa isiniin jedha. Barnoota kana keessaa waan isinii galuu koomantii naa kaa'aa. Chaanaalii yuutuubiyaan kootii irra seenu hanga Abduu Oroo jechuudhaan eega barreeffattanii Abduu Oroo jechuudhaan gaa barreeffadhaatii irra bakka chaanala kootii seenuudhaan viidiyoo baay'ee gadhiisan tura. Viidiyoo barnootaan wal qabate jechuudha. Waa'ee bilbila keessanii kan wal qabate agarsiisan ture. Irra garaatii irraa baradhaa isin jedha. Warri haaraa taatan subscribe gochuu hin dagatinaa isin jedha chaanala kana. Viidiyoo yeroo dhaggeeffattan laayikii tuqaa isin jedha. Akkasumas namoota hedduu bira akka ga'uuf sheer gochuu hin dagatinaa isin jedha. Waan isin galuu jiraate koomantiin akka nagaan tura.